Deebisuu danda'a? Tifuuf. Tole. Waaqayyo maqaa abbaa ilma hafuura qulqulluudha. Hafuurri nu wajjin jiraachaa jira. Isin wajjininis ana wajjininis ni jiraata. La akkasin jedhuun akkasin jedhu. Inja dabar No ilma isaa la sirriin dhaggeeffatu. isaaf kenne jedhe miti. Firdii koo isaaf ilmaaf kenne firdii. Inni Waaqayyoon. qoy. Akki jedhu inni kuni hojjetaa koo isa ani jaaladhu isaa biyya lafaatti firdii qajeelaa biyya lafaatiif kennu isa hafuura koo isaaf kenne jedhamee waa'een koo Isaayaas raajichaa keessatti dubbatameera jedhee Yesuus dubbate. Tole. Jedhee Wanni eessatti dubbate immoo jennaan eessatti dubbate immoo referensii yookaan ammoo Ingiliffaan referensii jedhama. Ama afaan Oromootiin ammoo waabeeffannaa jechuudha. Maatiyoos irraa kan waabeeffanne yookaan ammoo waabeeffannaan achirra jiru Isaayaas 42 akeekaa jechuudha. Isaayaas 42 irratti ammoo kan Yesuus Kiristoos anaaf dubbatame jedhe kunoo garbichi koo inni ani jaaladhu isa kanaa jedhee dubbata. So macaafni Yesuus hin garbicha jedha. Ati ammoo hin amantu Yesuus garbicha ta'u. Garbicha ta'uu namanu Waaqayyo jedhee namana jechuudha. Maaliif sababa macaafatti nan amana malee maaliif nama macaafatti? Sababni isaa in amanta taanaan macaafni garbicha Waaqayyooti jedhaa jira. Kagaa Waaqayyo garbicha kootiin jira akkamitti nama dire? Lakki garbichaa miti. Angoo kenneetiif hin fara. Anaafis isiniifis hin fara. Musliimifis kiristaanas gooftaa Yesuus ni farada jechuudha. Firdii amma Maatiyoos irraa dubbiste hin farada. Firdii nuuf kenna jechuudha. Waaqayyo abbaan jechuudha isaa firdii kenneefii jira miti. La dhaggeeffadhu kun. Waaqayyo itti fufee kunoo garbichi koo inni ani ol qabu inni ani fo'adhe inni ani jaalladhu isa kana ani hafuura isaaf kenneera inni firdii qajeelaa saba lafaa irraatiif hin baasaa jedha. Asumaan amma ishi macaafa qulqulluu kana ni amanna nan amana hundumtuu ni amana miti atilee kana nan amateerta. Amma Yesuus Kiristoos garbicha ta'e manta kana qofa osoo hin ta'in sababa jedhameef yookiin irra gasixxee guutuu isaa osoo dubbistee argachuu dandeessa as keessa wanta jedhameef jechuudha. Sababa jechuun sababa kamiifuu haa ta'u sababa kamiifuu haa ta'u garuu akka inni garbicha ta'e namanta sababa kamiinuu gamaniinis gamasiinis gamanaanis Yesuus uumadha. Baqa kanaafuu ati macaafatti namantuu jechuudha. Naan amana malee maaliif amanan jira siin jecha barobboleessu. Ina manaa jirta taanaan Yesuus garbicha jedhi kaa. Garbicha akkamitti garbicha jedha Waaqayyoodha Yesuus maaliif macaafarra jira. Sababa Isaayyaas sababa jedhee barreesseef taritoo osoo guutuu isaa dubbisne baay'isawee wanna takka sarara takka qabannee too gaafidha jennee yoo deemne sirrii miti beektaa guutuu isaa dubbisne too keessaa argachuu dandeenya. Okay, ayyee ati macaafatti namantu tokko ayyee ishi. Yesuus Kiristoos kakuu moofaa keessatti bifa gabrummaa orfatee jedha Phaawulos dhaggeeffadhu. Asumaan jechuudha mee Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa tokko bira naa dubbisi. Dursa qoyi waan garbummaa xumurree kaana. Phaawulosi bifa garbummaa uffatee jedha. Isa kana namantu? Maaliif? Bifa garbummaa uffatee jedha. Si garsiisuu isallee kan Phaawulos jedha. Eenyu garbummaa uffata? Yesuustu bifa garbummaa uffateedha. Yesuusi nama ta'e bar nuuf jedheeti miti nama kan ta'e. Nuuf jedhee. Kun bifa gabrummaa uffateedha. Siifis jedheeti bari abdii siifis jedhee anaafis jedheeti kan inni nama ta'e. Waan inni naasofne naasayin ka eenyuuf jedhee siin hin jenne yaani bifa garbummaa uffate isa jedhu kan hin fudhatta. Macaafatu jedhaa barobboleessu. Macaafatu jedha. Hin fudhatta. Maal jette? Nuuf jedhee nama ta'e. Waaqayyo barnuuf jedhee of salphisuun isaa nuuf yaa nama of nuuf jedhee siin hin jenne barani hin fudhattaa siin jedhe bifa garbummaa uffate isa jedhu kana hin fudhattaa siin jedhe. Waaqayyo inni natti farada miti cubbuu nan hojjedhe anaaf yookiin gannata nagalchuudha fi olii keessa nagalchuudha. Isa kana fudhattaa siin jedhe ani waan biraan jenne macaafa kana fudhattaa isa bifa garbummaa uffate jedhe. Abbaa ilma hafuura qulqulluun waaqayyo. Hin fudhadhu jedhiin. Obboleessu. Obboleessu dhageessa. Waalaikum salaam warahmatullahi. In fudhadhu taanaan in fudhadhu jedhi yookaan malee bifa garbummaa uffate jedhu kana hin fudhatamu. Garbicha Waaqayyo Yesuus garbicha Waaqaa miti Waaqayyo. Buy maal asii eegdee macaafa keetti namantu taana? Kaas. Ayyoo way. Macaafa. Beete zoro ani beete wangeelatti namantu jedhana. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi.
Deebisuu danda'a? Tifuuf. Tole. Waaqayyo maqaa abbaa ilma hafuura qulqulluudha. Hafuurri nu wajjin jiraachaa jira. Isin wajjininis ana wajjininis ni jiraata. La akkas hin jedhu akkas hin jedhu. Inja dabar ilma Lasriin dhaggeeffatu. isaaf kenne jedhamti. Firdii koo isaaf ilmaaf kenne firdii. Inni Waaqayyoon qoy. Akki jedhu inni kuni hojjetaa koo isa ani jaaladhu isaa biyya lafaatti firdii qajeelaa biyya lafaatiif kennu isa hafuura koo isaaf kenne jedhamee waa'een koo Isaayaas raajichaa keessatti dubbatameera jedhee Yesuus dubbate. tole. Jedhee Wanni eessatti dubbate immoo jennaan eessatti dubbate jennaan immoo eessatti dubbate jennaan immoo referensii yookaan ammoo Ingiliffaan referensii jedhama. Ama afaan Oromootiin ammoo waabeeffannaa jechuudha. Maatiyoos irraa kan waabeeffanne yookaan ammoo waabeeffannaan achirra jiru Isaayaas 42 akeekaa jechuudha. Isaayaas 42 irratti ammoo kan Yesuus Kiristoos anaaf dubbatame jedhe kunoo garbichi koo inni ani jaaladhu isa kanaa jedhee dubbata. So macaafni Yesuus hin garbicha jedha. Ati ammoo hin amantu Yesuus garbicha ta'u. garbicha ta'uun amanu Waaqayyo jedheen amana jechuudha. Hin amantu. Sababa Maal amantu jechuudha. macaafatti nan amana malee maaliif hin amanu macaafatti? Sababni isaa Hin amantu. Hin amanta taanaan macaafni garbicha Waaqayyoo jedhaa jira. Kagaa Waaqayyoo garbicha kootiin jira akkamitti nama dire. Lakki garbichaa miti. Angoo kenneetiif hin farada. Anaafis isiniifis hin farada. Musliimifis kiristaana seentiraafis gooftaa Yesuus ni farada jechuudha. Firdii amma Maatiyoos irraa dubbiste hin farada. Firdii nuuf kenna jechuudha. Waaqayyo abbaan jechuudha isaa firdii kenneefii jira miti. La dhaggeeffadhu kun. Waaqayyo itti fufee kunoo garbichi koo inni ani ol qabu inni ani fo'adhe inni ani jaalladhu isa kana ani hafuura isaaf kenneera inni firdii qajeelaa saba lafa irraatiif hin baasaa jedha. Asumaan amma macaafa qulqulluu kana ni amanna nan amana hundumtuu ni amana miti. Atilee kana nan amateerta. Amma Yesuus Kiristoos garbicha ta'e manta namta. Kana qofa osoo hin ta'in sababa jedhameef yookiin irra gasittee guutuu isaa osoo dubbistee argachuu dandeessa as keessa wanta jedhameef jechuudha. Sababa jechuun sababa kamiifuu haa ta'u sababa kamiifuu haa ta'u garuu akka inni garbicha ta'e namanta sababa kamiinuu gamaniinis gamasiinis gamanaanis. Yesuus uumadha. Baqa kanaafuu ati macaafatti namantuu jechuudha. Nama malee maaliif amanan jira siin jecha raaba obboleessu. Ina manaa jirta taanaan Yesuus garbicha jedhi kaa. Garbicha akkamitti garbicha jedha Waaqayyoodha Yesuus maaliif macaafarra jira. Sababa Isaayyaas sababa jedhee barreesseef taritoo osoo guutuu isaa dubbisne baay'isawee wanna takka sarara takka qabannee to gaafidha jennee yoo deemne sirrii miti beektaa guutuu isaa dubbisnee to keessaa argachuu dandeenya. Okay, ayyee ati macaafatti namantu tokko ayyee ishi. Yesuus Kiristoos kakuu moofaa keessatti bifa gabrummaa orfatee jedha Phaawulos dhaggeeffadhu. Asumaan jechuudha mee Yohaannis boqonnaa tokko lakkoofsa tokko bira naa dubbisi. Dursa qoyi waan garbummaa xumurree kaana. Phaawulosi bifa garbummaa uffatee jedha. Isa kana amantu? Maaliif? Bifa garbummaa uffatee jedha. Si garsiisuu isallee kan Phaawulos jedha. Eenyu garbummaa uffata? Yesuustu bifa garbummaa uffateedha. Yesuus nama ta'e bar nuuf jedheeti miti nama kan ta'e. Okay, kuno bifa gabrummaa uffateedha. Okay. Siifis jedheeti bari abdii siifis jedhee anaafis jedheeti kan inni nama ta'e. Waan ni naasofne naasayin ka eenyuuf jedhee siin hin jenne yaani bifa garbummaa uffate isa jedhu kan hin fudhatta? Jedhaa bara obboleessoo. Macaafatu jedha. Okay, hin fudhatta? Maal jette? Nuuf jedhee nama fudhatta? Waaqayyo bar nuuf jedhee of salphisuun isaa nuuf yaa nama nuuf jedhee siin hin jenne barani hin fudhattaa siin jedhe. Bifa garbummaa uffate isa jedhu kana hin fudhattaa siin jedhe. Waaqayyo inni natti farada miti cubbuu oonan hojjedhe anaaf yookiin gannata nagalchuudhaaf walii keessa nagalchuudhaaf. Isa kana fudhattaa siin jedhe ani waan biraan jenne macaafa kana fudhattaa isa bifa garbummaa uffate jedhe. Abbaa ilma hafuura qulqulluun Waaqayyo. Hin fudhadhu jedhiin. Obboleessa. Obboleessa dhageessa. Waalaikum salaam warahmatullah. In fudhattu taanaan in fudhadhu jedhi yookaan malee maali bifa garbummaa uffate isa jedhu kana hin fudhatamu. Garbicha Waaqayyo Yesuus garbicha Waaqaati. Buuy maal asii eegdee macaafa keetti namantu taanaan. Kaas. Ayyoo wayi. Macaafa. Beetiin zoroo isinii beetiin wangeelatti namantu jedhana. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullah.